teenyaa jalqabaatiin humni dafee dhaqqabaa Suudaan yookaan Rapid Support Forces Masri irratti uggura daldalaa cimaa kaa'uun dhagahame. Kanaanis daldalaan tokko Suudaan irraa gara Masriitti homaa akka hin erginee fi yoo erge adabbii cimaan akka isa eeggatu humni dafee dhaqqabaa Suudaan akeekkachiiseera. Uggurri kun maaliif barbaachise? Bal'inaan qindeessineerra. Oduu itti aanuun rakkoo uffannaa barattoota muslimaatii fi hojjettoota muslimaa hundee irraa furuudhaaf seeronni ragga'aa jiran xiyyeeffannaa barbaachisu argachuu qabaa jedhan Ustaaz Ahmaddiin Jabal. Ustaaz Ahmaddiin Jabal dhiibbaa amantaa Islaamaa irratti keessumaa shamarran muslimaa irra gahaa jiru ilaalchisuun ergaa dabarsan qabu ni dhageessu. Oduu biraatiin ummanni aanota godinaalee Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa qe'ee isaaniitti deebi'uuf humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa qawwee akka hiikkatan gaafatan. Ummanni faannoodhaan buqqa'e kun faannoon yoo hin hiikkanne qe'ee keenyatti deebi'uu ni sodaannaa jedhan. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin paartiin badhaadhinaatii fi paartiin kooministii Chaayinaa walta'iinsa isaanii cimsuuf waliigaluun himame. Paartiin Abiyyi Ahmad paartii Xi Jinping waliin waliigaltee jirtii jedhameera. Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneerra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenyaa kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin rakkoo uffannaa barattoota muslimaatii fi hojjettoota muslimaa hundee irraa furuudhaaf seeronni ragga'aa jiran xiyyeeffannaa barbaachisu argachuu qabaa jedhan Ustaaz Ahmaddiin Jabal. Ustaaz Ahmaddiin Jabal dhiibbaa amantaa Islaamaa irratti deemaa jiru keessumaa shamarran muslimaa irratti deemaa jiru ilaalchisuun ergaa dabarsan. Uffannaa yookaan hijaaba waliin wal qabatee rakkoo barattootaa fi hojjettoota muslimaa irra deddeebi'i mudataa jiru ilaalchisuun Ustaaz Ahmaddiin Jabal ergaa dabarsaniin dhimma uffannaa barattootatii fi hojjettoota muslimaa hundee irraa furuuf seeronni ragga'aa jiran xiyyeeffannaa barbaachisu argachuu akka qabu gaafatan. Ustaazichi ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin dabarsaniin dhimmi uffannaa barattoota muslimaatii fi hojjettoota muslimaa hundee irraa furuuf labsiin dhimma amantaatii fi labsii hojjettoota mootummaa dabalatee seerota dhiheenya kana ragga'aa jiraniif xiyyeeffannaan barbaachisu kennamuu qabaa jedhan. Ustaaz Ahmaddiin Jabal qabiyyeen labsii dhimmoota amantaa dhiheenya kana ministeera nagaatii fi ministeera haqaatiin ragga'e dhoorkaa irraa bifa heeyyamaa ta'een ba'uu qaba kan jedhuun miseensa koree mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa jalatti hundaa'e taanee tattaaffii cimaa gooneerraa jedhan. Irra deddeebi'iin labsichi niqaabaa fi salaata Jumma'aa dhoorkuu hin qabu kan jedhuun tattaaffii cimaa gooneen qabiyyeen dhoorkaa hedduun akka irratu gochuun danda'ameeraa jedhan Ustaazichi. Ta'ullee jedhan Ustaaz Ahmaddiin Jabal labsiin kun qaama raggaasisuun dhiheenyatti gara mana maree ministeerotaatii fi mana maree bakka bu'oota uummataa paarlaamaatti ni ergamaa jedhan. Manni maree bakka bu'oota uummataatii fi manni maree ministeerotaatis fooyyeessa kennamu irratti dhoorkaa irraa bifa bilisummaa mirkaneessuun akka ta'u gochuun barbaachisaa ta'uu Ustaaz Ahmaddiin Jabal cimsanii akeekkachiisaniiru. Labsichi bilisummaa amantaatii fi uffannaa barattoota muslimaatii fi hojjettoota muslimaa bifa kabajeen akka ragga'u gochuuf miseensota paarlaamaatii fi qaama dhimmi ilaallatu hunda irraa tattaaffii cimaatu eeggamaas jedhan Ustaaz Ahmaddiin Jabal. Oduu biraatiin humni dafee dhaqqabaa Suudaan yookaan Rapid Support Forces Masri irratti uggura daldalaa cimaa kaa'uun dhagahame. Kanaanis daldalaan tokko Suudaan irraa gara Masriitti homaa akka hin erginee fi yoo erge ammoo adabbii cimaatu isa eeggataa jedhe Rapid Support Forces. Humni dafee dhaqqabaa Suudaan qajeelfama meeshaaleen tokkollee naannoo Rapid Support Forcesiin to'atame irraa gara Masriitti akka hin geejjibamne dhoorku baasee akka jiru himameera. Kunis ammoo daandii al-argii gara Masriitti tajaajilu guutummaatti cufuu tahaa jedhameera. Waraanni Suudaan erga jalqabee kaasee Rapid Support Forces yookaan humni dafee dhaqqabaan Masriin Suudaan tasgabbii dhabsiisaa jirti jechuun himataa ture. Masriin raayyaa ittisa biyyaa Suudaan deeggartee nu waraanaa jirti jechuunis Rapid Support Forces himannaa hedduu dhiyeessaa tureera.
Uggurri daldalaa amma Masrii gubbaa kaayame kun alergii Suudaan ijoo irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, wantoonni akka boqqolloo, zayitii nyaataatii fi warqee dabalatee meeshaalee daldalaa Masriidhaaf ergaman akka adda citan godhameera. Meeshaaleen kun Masriif akka murteessootti ilaalama. Onkololeessa 2024 ajajaa waraana Rapid Support Forces Mohammad Hamdan Dagalo ibsa kennanii turaniin Masriin waraana Suudaan deeggartee boombii qilleensaatiin lubbuu namoota naga'aa fixuu ishee ifatti himatan. Masriin garuu himannaa sana guutummaatti haaltee turte. Uggurri amma humni dafee dhaqqabaa Suudaan dabarse kun Masri irratti dhiibbaa guddaa geessisu kan hin oolle ta'us diinagdee Suudaanii fi tattaaffii namoomaa Suudaan keessatti itti fufee jiru irrattis miidhaa jabaa fiduu danda'a jedhameera. Hoggantoonni RSF uggura kana kan kaa'aniif Masriin waraana Suudaan keessaa harka akka fudhattuuf yaadaniiti jedhameera. Ajajaa Rapid Support Forces kan Blue Nile State Major General Meek Abu Shuttal TV Rapid Support Forces hin qabamee jiru alhaqiiqaatti akka himanitti uggurri kun boombii fi meeshaalee hedduu kan dabalatu ta'uu himuun kunis ammoo giddu seenummaa Masriin godhaa jirtuuf deebi'ii ta'uu ibsan. Naannoleen Rapid Support Forcesiin to'ataman alergii isaanii gara biyyoota ollaa biroo kanneen akka Itiyoophiyaatii fi Liibiyaatti akka ergan qajeelfama kan kenne humni dafee dhaqqabaa Suudaan kun daldaltoonni biraa ammoo kan gama Masriitti waa erguu barbaaddanis ta'ee fiduu barbaaddan of eeggadhaa jechuun akeekkachiise. Major General Abu Shuttan Masriin irra deddeebitee gandoota magaalotaa fi naannoo Suudaan irratti boombii darbaa jirti kan jedhe Major Generalli kun amma Masrii akka diinaatti ilaallaa jechuun labsuun daldalaa meeshaa gara Masriitti ergu kamiyyuu adabbii cimaan kan isa eeggatu ta'uu hubachuu qabaa jedheera. Generaaltichi kun qabeenyi Suudaan kamuu Masri irraa kan hafe biyyoota ollaa kamittuu ergamuu ni danda'u jedheera. Dhaabbileen idil addunyaa garaagaraatillee waraanni Masrii waraana Suudaan kan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu akka deeggaru ni himu. Oduu biraatiin ummanni aanota godinaalee Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa qe'ee teenyatti deebi'uuf humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa qawwee hiikkachuu qabu jedhan. Ummanni aanota godinaalee Wallagga Bahaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa haleellaa humni finxaaleessii Amaaraa faannoon waggoota 4 darbe raawwataa tureen qe'ee irraa buqqa'ee qe'ee isaatti deebi'uuf humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun hidhannoo hiikkachuu akka qaban gaafataniiru. Hidhattoonni kunneen aanaalee godina Wallagga Bahaa kanneen akka Giddaa Ayyaanaatii fi Kiramuu akkasumas ammoo aanaalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa kanneen akka Jardaagaa Jaartee Amuuruu fi Abbee Dongoroo keessatti waggoota 4 darban keessa yeroo garagaraatti namoota nagaatii fi hojjettoota mootummaa irratti xiyyeeffachuun haleellaa raawwataa turaniiru. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti gandoota 7 keessa akka jiru kan himan buqqaatonni gandoota akka Gulaantee, Qilxuu Limmuu, Laga Gimbii, Aayyaa Warrabboo, Caruu fi Laga Hawwii jedhamu keessa buufatanii jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramuutti haleellaa gareen finxaaleeyyii Amaaraa kun raawwateen gandoota 19 keessaa ummanni buqqa'ee kan jiru yoo ta'u aanaa Giddaa Ayyaanaa gandoota akka Nageessoo, Haroo Ayyaanaa, Andoodee Diichoo, Ejeree jedhaman keessaas haleellaa garee kanaatiin ummanni buqqa'ee dirree irratti rakkachaa jira jedhameera. Buqqaatonni biyya keessaa haleellaa humna finxaaleessa faannoo Amaaraatiin buqqa'an kunneen qe'ee ofiitti deebi'uuf humni kun hidhannoo hiikkachuu qaba jedhan. Itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa caasaa nageenyaa mootummaatiin ala qaamni kamiyyuu hidhannoo hidhachuu akka hin qabne dubbataniiru. Guyyaa muraasa dura akkuma isin biraan geenyee turre humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kana hiikkachiisuuf mootummaan bobba'ee humni kun hiikkachuu dideera. Oduu teenyaa xumuraatiin paartiin badhaadhinaatii fi paartiin kooministii Chaayinaa walta'iinsa isaanii cimsuuf walii galan. Kanaanis paartiin Abiyyii fi paartiin Xi Jinping walii galanii jiru jedhame. Hoggantoonni olaanoon paartii badhaadhinaa daawwannaan Chaayinaatti taasisan milkaa'aa akka ture pirezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaatii fi itti gaafatamaan giddugala qindeessaa ijaarsa sirna dimokiraasii
obbo Adam Faaraa himaniiru. Obbo Adam Faaraa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka ibsanitti daawwannaan hooggantoonni paartichaa Chaayinaatti taasisan milkaa'inaan xumurameera jedhan. Turtii isaaniitiin haala faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa kabachiisuu danda'uun hariiroo paartiitii fi paartii, mootummaatii fi mootummaa, ummataatii fi uummataa Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu ilaalchisee mariiwwan bu'aa qabeessa ta'an gaggeessuu kaasaniiru. Mariiwwan gamlamee gaggeeffaman daawwannaa dirreetii fi waltajjiiwwan muuxannoo wal jijjiiran yaadama mandhaleen hojii ijaarsa mootummaa cimsuu, hojii raawwii walta'iinsa tarsimawaa hin raafamne cimsuu irratti marii bal'aan gaggeeffamuu kaasaniiru.